Yooyyaa ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamoota daawwattoota Atinaaf miidiyaa akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'uun isiniin jedhaa maatiiwwan koo. Egaan kayyoona kanaatti warreen laayikii gootanii koomentii taasistanii sheer taasistanii jajjabaadhuu viidiyoo irratti hojjedhu maaf baddee naan jettanii yaadanaaf dhiyeessitanii asumaan galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu ani dhugaadha viidiyoo irratti hojjechaa hin jiru xiqqoo haalli waan naaf hin mijanneefis kanaaf akka fe'aa feeyyama waaqayyootti immoo hamma deebi'een jira. Chaanaala kanarraa wanta nama bohaartu biraankii garaagaraa wantoota garaagaraa nama barsiisa jennee qabannee ji'oota muraasaan booda yookiin ji'a tokkoon booda yookiin ji'a lamaan boodatti akka heeyyama waaqayyootti qabannee isiniif dhiyaachuuf jirra. Egaa chaanaala kana sabiskiraayibii akkasumas sheer taasisuu koomentii taasisuudhaan na jajjabeessaa yaada qabdan illee koomentii irratti isiniin jedha. Egaa maatiiwwan koo har'a waan haaraa tokkoon tiiktook irraa qabadhee dhufe innis maali yoo jettanii mucaa kana tiiktookii isaarratti yoo argitaniitu ta'e laayivii irra jiraayyuu ture baay'ee tokko na ajaa'ibe jechaadha. Yeroo tokko addunyaan kun dhaloonni keenya kun beekumsa moo beekamtii argachuuf akka hojjechaa jiru I don't know isatu na ajaa'ibaa jiranna. Inna sirboota garaa jechaadha mucaan kun amma fakkeenyaaf sirba Oromoo Shawaa Lixaa akkasumas Wallagga Gujii sirboota bakka godinaalee Oromiyaa 11 kana sirboota jijjiiree ni taphata ni sirba jechaadha. Yoo sirbus isa namni matuma afaan intini ta'u inni garuu morma inqirti oddoo jedhan sana morma kunoo akka inqirtii jedhu miti afaan Oromootiin hin beeku dhugaa koomentii irratti naa barreessaa isaa qofaan sirba jechaadha. Amma sirboota jijjiiraa jira ammas irratti sirba jijjiiraa jira akkasumallee afaan Amaaraa jijjiiree morma isaa sanaan itoo hin taane inqirtii sana qofaan kan inni sirbaa jirunna baay'ee tokkotti na ajaa'ibe jechaadha. Kanaaf dhugaa namni ammuma buluu dhaloonni keenya ammuma buluu kana beekumsa osoo hin taane beekumtii argachuuf wantoota garaagaraa uumaa addunyaa irratti ol qabatee ba'a. Sooshaal miidiyaan kun baay'ee wantoota haaraa kan dhageenyu baay'eedha kan ijaan hin argine. Beekamtii argachuunis gaariidha garuu too beekamtii argachuurra too beekumsa argachuufis deemnee gaariidhaan saniin jedha. Mucaan kun amma dhugaa jechuuf yeroo akkanatti morma isaa kana qofaan kan dubartootaa irratti wucuba jedhama amma iddoon inni amma akkasitti sochoosaa sirbu suni. Kan warra dhiiraa garuu hin beekan dhugaa hinqirti jedhama. Inqirtii afaan Amaariffaatiin Oromiffaan hin beeku waan inni jedhamu jechaadha. Liqimsituu jenna kan maal jennare liqimsituu isaa kana qofaan lakunoo amma sirboota garaagaraa jijjiiree sagalee jalaan balleesse yuutuubii waan na qabuuf jechaadha. Inna sirboota garaagaraa godinaalee Oromiyaa hunda sirba jecha kunoo amma akkuma argitan kana liqimsituu isaa qofaan kan inni sirbaa jiru jechaadha. Inna mucaa kana dhugaa yeroo immoo kolfee akkasitti sirbaa jiru kana waan dhugaa kolfu namatti fakkaata garuu intini masanaaf siiresii immoo ta'ammoo deebi'ee jechaadha. Amma argitanii kun sirbaaf malee kolfaan jiru lamma morma isaatiin socho'aa ta'uu hin jirre liqimsituu isaa sana qofaan kan inni socho'aa jiru sana jechaadha. Innaa akkasitti of raasee liqimsituu isaa kana qofaan akkasitti innaa sirbu kana liqimsituun isaa sun hin dhukkubsatu gaafinatti ta'e dhugaa. Innaa kanaaf maatiiwwan koo na ajaa'ibnaani wantoota akkas tiiktookii kanarraallee waraabee akkas fiduullee baay'ee natti hin tolu maaliif jiila qaba waan ta'eef chaanaala gosa tokko irratti faarfannaa namaatti itti fayyadamee tiiktookii irraa gadi buuseen itti fayyadamee tureyyuuna faarfannaan sun garuu kan namaas ta'u madirakii irratti kan guyyaa sanbata guddaa kan faarfatame ture. Innaa haa ta'u malee abbaan suni gara dhaabbata yuutuubiitti narratti barreessinaa dhaabbanni yuutuubii immoo akkas narratti akkan kaasuuf narratti meeseejii ergee ture. Ani jiimeela keessa galee hin ilaalle ture garuu torbee lama wayii natu balleessaa qaba malee toon jiimeela keessa galee ilaalee nootifikeeshiniin isaa naan seenu garuu jechaadha kanattan argaa dhabe kanaaf